Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota qubee TV oduu qubee kanaa kan isinitti himu ani Leensaa Hordofaadha. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii yeroo rifachiisaa guyyaa kaleessaa raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii yeroo rifachiisaa sagalee caalmaan raggaasise. Manni maree ministeerotaa hagayya 28 bara 2015 walga'ii idilee 23ffaa geggeesseen akkaataa labsichaa lakkoofsa jaamuraa 2015 ragga'een wixineen labsii yeroo rifachiisaa barbaachisummaan labsichaa ministeera waamamaa olaanaa mootummaa Tasfaayee Beeljigan dhiyaate. Ibsa kenname hordofees wixinee labsii yeroo rifachiisaa dhiyaate irratti miseensota mana marichaarraa yaadaa fi gaaffilee kaaniif ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos deebii fi ibsa kennuun ragaan mana marichaarraa argame ni mul'isa. Labsii yeroo rifachiisaa lakkoofsa 1299 muraa 2015 kan sagalee hin kennine 12 sagalee mormii 16 sagalee caalmaan raggaasisamee jira. Barreessaan olaanaa liigii musliimaa addunyaa Sheek Dr. Mohammed bin Abdulkarim Itoophiyaa seenan. Ministeerri muummee taanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon barreessaa olaanaa liigii musliimaa addunyaa Sheek Dr. Mohammed bin Abdulkarim al-Isaa simachuun waliin mari'atan. Marii isaanii kanaanis fedhii waloo fi wal danda'uu amantaa fi nageenyaa irratti dubbatan. Maricha irratti ministeerri muummee taanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon Itoophiyaan seenaa musliimaa keessatti iddoo isheen qabdu ibsan. Kana malees biyyattiin hambaalee Islaamaa UNESCOon beekamtii argatan 3 qabaachuu fi kanneen biroonis jiraachuu isaanii himan. Barreessaa olaanaa liigii musliimaa addunyaa Sheek Dr. Mohammed bin Abdulkarim al-Isaa gama isaaniin Itoophiyaan wal danda'uu fi waliin jiraachuu daneessummaa amantaan biyya seenaa gaarii qabdudha jedhan. Godaantonni Itoophiyaa 3,000 ta'an Jibuutii irraa biyyatti deebi'uun isaanii ibsame. Bara 2015 godaantonni Itoophiyaa 3,000 ta'an Jibuutii irraa biyyatti deebisuun akka danda'ame imbaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu beeksise. Imbaasichi dhaabbata godaantota idil addunyaa waliin wal ta'uun kabajni lammiilee eegamee biyyatti akka deebi'an mijeessuun hojii guddaa hojjechaa akka jiru ibse. Bara 2015 qofaa godaantonni Itoophiyaa 3,000 Jibuutii irraa biyyatti deebisuun akka danda'ames ibse. Rakkoo kana maddarraa hiikuuf qaamolee qooda fudhattoota Itoophiyaa fi Jibuutii dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiru imbaasichi beeksise. Lagni Awwaash guutuun abbootii warraa 657 irraan miidhaa qaqqabsiise. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejereetti lagni Awwaash dambalee abbootii warraa 657 qe'ee buqqisuu waajjirri buusaa gonafaa godinichaa beeksise. Balaa lolaa qaqqabeen qabeenya qonnaan bultootaarra miidhaan qaqqabuun kan eerame yoo ta'u, hawaasa sababa balaa kanaan buqqees deeggarsi akka barbaachisuun himame. Midhaan lafa hektaara 500 ol irratti misoome kan mancaase balaan lolichaa egeree jireenya qonnaan bultootaaf yaaddoo uumuu bulchaan Aanaa Ejeree obbo Addunyaa Birruu dubbatan. Biiroon buusaa gonafa Oromiyaa rakkichaaf deebii hatattamaa kennuuf harkifateeraa kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira buusaa gonafaa godina Shawaa Lixaa Aadde Tsaayii Haayiluu deeggarsi nyaataa namaa fi beelladaa meeshaaleen qulqullinaa uffannaan halkanii akka barbaachisu ibsan. Warshaaleen sukkaaraa humna guutuun oomishaa hin jiran jedhame. Warshaaleen sukkaaraa danuun sababa hanqina galtee fi rakkoolee nageenyaa bakka muraasa irratti mudataniin humna isaanii guutuun oomishaa akka hin jirre gareen industirii sukkaara Itoophiyaa hime. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu maddeen ilaalaa arganneen isinitti hima. Biyyoonni yaa'ii BRICS itti makamuuf iyyata dhiyeessan hundi yaa'ii Afrikaa kibbaatti gaggeeffamuuf affeeramuu isaaniitu himame. Biyyoonni yaa'ii BRICS irratti hirmaachuuf iyyata dhiyeeffatan hundaaf yaa'icha irratti akka hirmaatan affeeramuu isaaniin wal qabatee lakkoofsi biyyoota yaa'ii BRICS irratti hirmaatan dabaluu isaa beeksifame. Yaa'iin BRICS bara 2009 biyyoota 5 kan hundeeffame yoo ta'u, biyyoonni kunneenis Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa akka ta'antu himama. Dinagdeef baay'ina uummataa addunyaa keessaa 42% kan qabu gareen kun sirna addunyaa warra dhihaan durfamu mormuu fi filannoon ta'uuf kayyeeffatee kan
hundeeffame ta'uun isaa ni yaadatama. Gareen kun yaa'ii waggaa isaa hagayya 16 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburg keessatti akka gaggeessitu ibsame. Keessummeessituu konfiraansii kanaa kan taate Afrikaan Kibbaa biyyoonni addunyaa hedduun konfiraansii kanarratti akka hirmaatan ibsiteetti. Hooggantoonni biyyoota yaa'ii BRICSitti makamuuf iyyatan hundi gara Afrikaa Kibbaatti affeeramuu isaaniis beeksiftee jirti. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa 40 ol gaaffii BRICSitti makamuuf ifatti kan dhiyeessan yoo ta'u, yaa'ii BRICS bara kanarratti biyyoonni miseensummaan isaanii mirkanaa'u ni jiraatu jedhame. Oduu ispoortiitiin taphni Pirimeer Liigii Ingilizii torbee jalqabaa xumuramee jira. Taphni Pirimeer Liigii Ingilizii torbee jalqabaa tapha kaleessa galgala Maanchister Yuunaayitid Wolverhampton waliin sa'aatii 4 irratti taasiseen kan torban jalqabaa xumuramee jira. Tapha kaleessa Maanchister Yuunaayitid Wolverhampton waliin taasiseen galchii goolii Raafaayil Vaaran boqonnaa booda daqiiqaa 76 irratti galcheen 1-2 injifatee jira. Taphni Pirimeer Liigii Ingilizii jimaata dhufurraa eegalee kan itti fufu ta'a. Hanga ammaatti kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa Hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. San waliin turtii gaarii gama kootiin nagaatti.